Ashama harka fuunee hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii fayyaa keessanii isiniin jecha nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu hunda keessanii jechuudha. Warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha nu jajjabeessaa maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa. Hordoftoota kiyyaa akkamitti jirtu sirraa galata rabbii kinoo har'a geenye har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu waa xiqqoo takka jechuun dirqeetuma dhufe jechuudha. Innis maal inni obboleessi keenya tokko jechuudha haadhas ta'e harmees ta'e hin beekani garuu umrii waggaa 40 fuudhee mucaan waggaa 16 umrii waggaa ganna 40 fuudhee mucaan isaa ganni 16 jaartii waggaa 40 fuudhee jechaa jiran jechuudha. Anoo fikiyyaafis viidiyoo sana abbaa gadhiisee sin beeku share godhaniitu mana bira dhufe innis akkuma namni laaleetu man bira taree bakka nuuf haaraa miti jechuudha. Maaliif ijoollee baay'eetu jira jechuudha wanta akkana haasaa tan kuran jechuudha. Inna jechuudha hanga dhiifame iyyuu hin gaddaa kinoo akkanatti walirraa bubbutanii akkas gochaa jiran siifachuu gufaa jiranii jechuudha ijoolleen keenya. Ani wanta isiniin jedhu jechuudha ijoollee keenya keessattuu ijoollee dhiiraa jechuudha. Inni jaalate fuudhe ishiin jaalatte heerumte maaltu sin naqesin maaltu sin dhibesin dhugaa rabbii maaltu sin galshee mirga isheeti abbaa barbaadde heerumte abbaa barbaadde dhiiste mafte isheeti unkaan waggaa umrii 16 miti an umrii 10tu heerumte mirga isheeti bakka eega jaalatee toonii fuudhe mirga abbaa jaalate waan ta'eef isintu waliin jaalate isintu bulchaafi inni jaalate heerume fuudhe bakka maal rakkoon isaa hoo heeroo fuudhe Nde dubartiin dullumaan qabdu si jammar ganna 40 isaan ganna 90 too fuudhe maftii isaati bakka isaaf taate miti maaltu sin naqe inni jaalatanii walihee wareeruma miti wal jaalatanii wareeruma miti isin maaltu sin dhibe warra miidiyaa maa afaan bantu asirraa sinis akka isaanii yoo inaafas hin qabe deema fuudhaa waan waggaa 40 mirga shii waggaa 40 ta'uu ishii immoo ragaa qabdanii yaada waree miidiyaati malee waa abbaaf haadha ishii taatanii umrii ishii kan beeku rabbii fi haadhaa fi abbaa ishii qofa jechuudha. Waa sin beektanii maasin dhibe maa walitti waccuu an waggaa 40 dhiinni an waggaa 100 yoo fuudhe mirga isaati bakka isaa ta'e jaalate maaltu sin naqe. Namni tokko gaafa karoorfatu naa ta'a jedhee itti seena waan ta'eef mirga nama isaanii dhiibuun qabdan jajjabeessuu qabdan malee jechuudha. Mirga isaati. Isin maa Bangaalii heerumtan ijoollee shamarranii keessattuu maa Bangaalii heerumtan si jammar. Inni kan afaan tokko haasa'u fuudhe kan amantaadhaan tokko fuudhe kan dubbatee ittiin walii galu afaan isaanii lamaanii tokko kan biyya isaanii tokko biyya abbaa isaanii tokko maaltu sin naqe sin isaa ta'e bakka jaalatee fuudhe sin Bangaaliin heerumtanii ani eenyummaa isaan beenne ijoollee meeqa biyya rabatanii nama meeqaan Bangaalii heerumee jiru nama meeqaan Chaayinaa boontiree ta'ee jiru sin maal sin naqe inni zeega isaa fuudhe be Itoophiyaadha innis tushuun isa Itoophiyaa innis Itoophiyaadha. Simma deemtanii Bangaalii fi Bangilaadeshii maal jedhanii sabsan heerumtan yeroo keessanitti fayyadamaa ijoolleen durba yeroo keessanitti fayyadamtanii ta'anii Bangaalii heerumtan inni jaalatee fuudhe be gita saati bakka gita saati gita tiyya jennaanuu dhaqee jaalatee fuudhe isinuu jirtan Bangaalii tortoraa kana heerumtan ajooftota ra'ee ana jaan hoggaa nama bira darbanan xiraa'an Njirtanii misinu maaf viidiyoo olii gadi hooftan viidiyoo sun gadhiifame bakka jaalannaan gadhiisan miti ishiinis gaafii gaafatteenis gaafii deebiseef deebishii bakka hallaqa
Maalidha wanti biraan jiru? Maaltu siin naqisin? Maal viidiyoo ishii maxxansitanii irratti odeessaa ooltan? Amma san deemtanii dalagattanii? Maaltu silaa nama tokko sin galche? Abbaan jaalannaa ta'e jennaan waan galebe. Naa ta'ee jaalannaanumaan itti seene. Isin maaliif dhaqxanii tooni itti rakkattan? Maaliif jireenya nama sanii diigdan? Miidiyaa sin tolee sirra baatanii afaan bantan. Mistira keessan namni haasa'u hin jiru jechuudha. Kana afaan keessan bantanii sirra baatanii. Fuudha sin ijoolleen dhiiraa dhugaa rabbii kan waggaa 40 miti kan waggaa 200 fuudha yoo argattan. Ishiitu qat godhee sin qaba. Dhugaa rabbii ishiitu qat godhee sin qaba. Maaliif nama umriidhaan deeme waan ta'eef ishiitu jaalala sinii kenna. Ishiitu bultii keessan ijaara. Ishiitu abbaa fooqee abbaa qabeenya sin godha. Fuudha yoo argattan ani 200 yoo argattan fuudha deema tooni. Injira miti shamarran keenya nan deemanii baangaalii heeruman. Jaalala sinii kennuu dinnaan miti hangara nama umrii fageessatti deemtan. Bakka deema fuudha mirga keessan namni sin daangessu hin jiru dhugaa rabbii deema. Ani gara kiyyaas nan daggafa. Deema tooni fuudha mirga keessan yoo argattan. Kan umrii fageesse umrii xiqqoo faq ol godhe deema fuudha. Kan umrii waggaa 25 waggaa 30 ifuudhina abada. Ishii sin balleessiti malee sin hin tolchitu jireenya keessaniif hin taatu. Ani naman qaafane uummata keenya dhugaa rabbii uummata sammuu dadhabaa miidiyaa irratti bahanii toonii maxxansanii toonii irratti odeessan dhugaa rabbii laafii banatanii toonii nan qaana'an qooda isaanii dhugaa rabbii afaan tokko dubbatti afaan isin dubbattan dubbatti afaan ishiin dubbattan akkamitti baatanii obboleetti keessan baatanii toonii miidiyaa irratti laafii irratti maxxansanii toonii haasoftanirra sheemi miti kun dhugaa rabbii sheemi dhabee. Wanjalan hojjenne be ineerumte rabbi kennaa rabbiiti rabbiin nuuf darbe jireenya ishii fooyyessuudhaaf heerumte tidaarii godhatte ilmaan argachuudhaaf jireenya ishii mo'achuudhaaf waan nama najjeesne waan qabeenya namaa saamne waan daangaa namaa cabsine waan nama balbala namaa cabsitee seennee saamne isin maaltu sin naqe dhugaa rabbii warra miidiyaa kana maa asirra baatanii tooni afaan keessan bantan. Kan umrii 40 miti an waggaa 100 yoo doo fuudhee mirga isaati be mirga isaa san eeguufii qabdan malee mirga isaa dhiibuun qabdan osoo beektanii jechuudha. Bakka si waa xiqqoo ishee amma ulaa milmoo argannaan baataniituma afaan bantanii dhugaa rabbii miidiyaa kanarratti. Maaltaa dalagaa keessa yoo daladdan. Maaltaa mirga namaa yoo eeddan. Atis boru basii eeggataa be jireenyi si eeggataa be atis ganaa galtee haadha mucaa haadhaan talaataa ta'a. Maaf jireenya namaatti qoostu maaf jireenya namaatti gaazii nattu daa qabdanii jaalate mirga isaati bakka.